Slow down. Cuma abad anu. Pulang ke sini. Here we go. Good luck for you. Hey, the biggest one I ever seen. Jenne. Let me know when you're ready. Let me know when you're ready. Let me know. Signal and I'm gonna take the mic. Stay back. Ulata mi senan tana. Hold up. Ulata na miti. Yeah. All right. Let's go. Ready? Let's go. Okay. Let's go. It's in here. It's in senan mantan. Let's go inside. I need both doors open. Amma kesuwa isinu gata warroni kun duba ganuta gata amma isi gata jolele duba ta parta jata gata Abdul Devi ta Nubana
Bakatan anubana, bakatan. Bakatan. Gannuta ame gannuta karanubana. Galatoma. Yo, Pati, Galatoma, ore Dallas Galatoma. Pati. Karanubana. Karabana. Cukti kesaruta. Ore Dallasis kesumonis lufta Galatomati. Kesumoni nusenani jiru. Please bakkan ukabana, namu bakkan nuderia, kita buat deria. Please namu nuta. Please, namu bakkan deria nuta. Supposed to turn on red. You need your notebook and computer. Okay, hold it. Can you take this off? Sumoni dufte akkuma kabajaan nuseene kana bullo fuula kana dura finna warri gaazexeessa gannuta. Bulloon Finfinnee ta'ee barreeffamee as jira. Warri qophii kan qopheessan hedduu ulfaadhaadha, galatoomaadha. Bulloo keenya suuraa kaafadhaadha. Bulloon alaabaa Oromoodhaatiin miidhagee bareedee isin dura jira. This surprise. Dallas waan ajaa'ibaa gootee addee Osniyaa hedduu ulfaadhu galatoomii warra Ilyaasa Ibsaadhaati. Waan kan ishee itti yaadee bulloo qaamaan fiduu qabuudhaaf jiraata. Tekko maal dubbutani? Yaabadda. Hayyee obbo Baqqeedhaa fi bulloon yaabbachuudhaaf deemanii viidiyoo waraabadda. Video, yeah. Please hina fardin. No, obbo Baqqeen bulloo koree jira. Bulloo akkatti gubbaa keenya. Obbo Baqqalaan kun farda gubbaa koree jira. Hayyee akka gaarii muuzimanna. Hayyee bullootu itti aanadha. Bullootu itti aana amma bulloon dhunkora. Uno. Obbo Baqqeen bulloo koreetti bulloo irraa gabbu'aadhaa jira. Waan ajaa'ibaati ammaa kan ijoollee kuruudhaaf deema. Jawwee qaaringaa. Ummata piliis dilachina ummata piliis fardin ce'an. Akka bulloon qaamaan dhufee. Bulloo dhala dhugaa godhee bulloo golee jira. Bulloo akkana. Bulloo biyya keessaa sanillee koruun isaa fagoo jiru. Akkana. Okay. Galatooma hundi keessaniyyuu fayyaa nu argadha. Hedduu kabajooma yoo fayyaa argadha. Amma ammoo Oke. Akan ya. Kada awal ni nayo. Maganagal. Maganagal. Lugaran ajaibat terlebih Dallas dubbi ajaibat terlebih waan itu barinati uli bakka deeman hundaahu wali dhufuutaa obbuloo kan qopheessuutaan si'a garuu Dallas dura yaada kanaan dhuftee fakkeenya ta'uun waan hedduu gaariidhaati
cafe nu galatoomi hayyee bulloon nurraa hasoso'u amma Aku boleh minta boleh tak? Boleh minta boleh tak? Mahal sini dah ni. Kemudian Is that women? ummata nu gataa bulloo kana sossoosaa bes bulloon haa galu Amir bulloon haa ba'u ummata nu gataa bulloo hayyee namuu bakkatti nu gateebi'a hayyee ummata nu gataa hayyee indagaamu Tole. Fayyada galatoomaa keessummaan dhuftee sagantaa jalqabuuf deemna. Namu akka bakka nu qabatan kabajaan isin gaafanna. Ijoolleen dhadhaabbattus gattataa namni guddaanis kan duuba jirtanis namu bakka ta'e kursii banaa dira tokko duuba kana jira. Gamanaas koottaa fayyada. hayyee amma maanguddoot nu banaa du'aayini Haji Said fi erkoo garana nu ol baha naga bultanii ummanni keenya naga bultanii amma duraan dursinee wanni kadhachuu barbaannu wanni rabbiin galatoomachuu barbaannu jara kana akkamiin akka turanii eessa akka turanii eessa jalaa akka baanii isa baasuuf rabbiin fuudhee immoo bakka isaan kaa'ellee achi hin beektanii bakka saniillee baasee amma galata rabbi galfannaa isaan bakka boolla sanii baasee du'a jalaa baasee adda fuudhee ummata kanaaf dhaabuun gammachuu rabbiiti. Rabbiin galatoonfannaa marti keessanuu irratti aansineellee ittiin ta'uu barbaachisu namni Oromoon duruu kadhaani kawaa hundaa geettu kadhaan isaanii ammoo guddichi waa lamaayu tokkochummaa ka ittiin barbaadanii ka kadhatan lammaffoon ammoo biyya nagaa nuu godhi rooba nuu kenni nagaa nuu kenni jecha akka ittiin kadhatani tabiraallee hin qabanii isaan kalaasanii wanni kadhatani gaafa rakkatanii Oromoon dur bahee bonni qabee horiin gara deebu dhabee yoo rakkatanii ka'anii malka'aa fi tullutti baanii rabbiin kadhatan rabbiin ammoo qulqullummaa waan kadhataniif isaan waliin jira akka jiruun garii uduu achiin kaanii rooballee rabbiin achitti kennaafi ammallee waan nu barbaadnu rabbiin nu haa kennu ummata keenya nagaa haa godhu ummata keenya karaa malee dhiinni jigu kanallee rabbiin nurraa haa dhaabu nagaa isaaniillee nu haa kennu ummata kanallee ummata afoo dhaabatanii galanii adda bakka sanii baasee rabbi asiin isaan ga'e ammallee karaa nagaatiif karaa qajeelaatitti rabbi isaan haa marra'u wanni isaan irra deemanii wanni isaan jedhan martinuu karaa qajeelaatitti haa dhumtu kanaaf rabbiin galatoonfannaa galinni ka rabbiiti Allahumma salli galatoomaa nuuf
Akkam jirtan Oromoo baga nagaan jiraattanii wama hundaa nagaatu tura aansaa Rabbiin guddaadhaa jennu Rabbi du'a jalaa nama baasa rakkoo bara lamaan kana keessa rakkoo baay'ee keessa dabarre Waaqayyo guddaadha aggaammi isaan irratti godhamee yeroo baay'ee sana hunda Waaqayyootu jala baase Rabbiin galannaa ga'u isaan mana hidhaa baasee keenyallee kan immoo namoota hidhamanillee kan sababa garagaraatiin dararamaa jiranillee kan mana hidhaatti hafanillee Waaqayyo isaan mana hidhaa nu haa baasu.